Bagana gannuftan. Bagana gannu leeddan. Maanni bagana gannu eegdan jechuun. Amaluma natti ta'e. Amala akkas jechuun. Atoo akkas hin jettu Abdii. Ati akkam jetta? Bagana gannu eegdan. Ati bagana gannu eegdan jetta. Atoo? Bagana gannu leeddan. Akka aktarii wayii si godhaa siin akka taatoo wayii. Lakki. Amaluma natti ta'e. Amaluma sitti ta'e. Maqaan kee eenyuuti? Raajinaaf. Raajinaaf. Raajinaaf eenyuuti? Darrafee. Atoo? Abdii Jaffaar. Abdii Jaffaar. Eessarraa dhuftan sinna? Magaalaan Naqamtee irraa dhufne. Okay. Ganda Duwwaa 4. Magaalaa Naqamtee ganda Duwwaa 4. Ee. Maal hojjettu Naqamteetti? Naqamteedha. Maal ijoollee maal hojjetteetedha hojii qabna. Garuu isin warra hojii qabanidha. Ee. Birriyyuu baay'ee qabu jedhanii si namatu. Yoo nuun qabaanne waaqannuu laatee baga qabaanne. Abdii suuraa kanarraa yoo laalle kaleessa Feesbuukii Dooktar Naafiyaa irratti birrii akkas tuullaa tokko laalaa turre. Birriin kun hundumtuu eessaa dhufeere? Abdii deebisiif. Naafiyaa dhumatu nu waamee achi nama wajjin nu qunnamsisee achi birricha laalaase. Okay. Maaliif sii kenne birricha? Akkan ittiin baradhuuf akkan iddoo guddaatti uffata minamni waan nyaata fa'aa kan ittiin bitadhuuf. Mee seenaa kennutti himee ati maaliif nama si barsiisuun qabdu moo maaliif? Eeno. Durii waggaa 4 dura bakkeen bulaa ture. Bakkee karaarra moo? Waan dhalli namaa hin argine. Safaraa ugaaganii jedhamu jira. Achi jalatti bakkee marraa akkas ispaaltii irra kaartoonii hafannee madaabaraa fa'aa keessa fa'aa ciisna ture. Achitti nama tokko iyyuu hin beekun ture. Achi bakkee ba'ee bakkeen bulutti achi baqa. Maaliif bakkeetti baate? Haadha kootu namatti heerumte. Kootu naan jettee turte garuu namtichi inni haadha koo fuudhe suni ijoollees kan biraas qaba. Ammoo haadha koo bukkee deemuun barbaanne. Abbaan qabdu ati? Du'eera. Okay. Abbaan kee duunaan haati kee nama biraatti heerumte? Okay. Achumaan ati daandii irratti ba'uu eegalte? Gammee kan jedhamu jira. Gammee kan jedhamu jira achi manni saasidha. Kan hin bulu maasuma ispaaltii bukkeera. Achi ispaaltichi marratu man bulu. Kottu meenaan jedhe nawaan achi bukkeen deeme. Bukkee deemee mana barumsaa nagashe. Mana barumsaa nagasheetu man baradhu wayyaa uffatas takka katamaati bullee nufa waan akkasii. Bullee jechuun nyaata firfaarii waan namni nyaatee dhiyeesse. Faawwaa jechuudha. Faawwaa. Isa fa'aa nyaanna turre achi gammeen ituma na barsiisu boombee mucaa jedhamu jira. Innis dargaggeessuma jira. Achi mana daansii oosaa kan jedhamu jira. Oosaa keessa na gashee caalaa jedhama inni tokko immoo. Caalaan jedhama daansii na barsiisa. Daansii baratte jechuudha. Amma daansii dandeessuu beekte jechuudha. Shubbisa na barsiisennaan akka dingataatu manni ijoollee duukaa kutaa tokko kaasnee baranne achi ammoon argee kottumee naan jedhee na waame achi ijoollee maduukaatu man sirbaaru achi booddee baqa tiktokii man jammare nama waliis nan pappareetu man jedhu kunuun ispoonsaratu argamnaan dhuftan. Raajoon atis daandiitti baatee turte miti? An daandiitti bahin ture. Anaan garuu akka ishee rakkina dhumteen quufannaa baasee ture. Siin quufas si baase? Kanaaf daandiitti kan nama baasu rakkinnis quufnis nama baase. Quufa akkamiis si baase mee natti himi? Jira ijoolleen daandii irra bulan jiru. Isaanii attummaadhaan birrii hojjetanii fidu. Ijoollee daandiin sun immoo galgala gaafa nuun karaarra deemnu utuu waliin barin dura nudhaanii faa birrii nurraa fuudhanii nu gadhiisanii nu gashu turan. Eddasii akkasumaanis wal barree dasiitii jootaniin baree nagada loomii banaanaa kan afaanaan sun
naannessan ture. Sanumarraanii akkasumas tu'an jedhu birrii baree bakkee ittiin ba'e jechuudha. Karan itti tiktookii kana jammare immoo gaafa loomii nagaduu Amaanu'eelii safara keenyadha. Ni nu hojjechiisu. Sana booda isatti faadeemee loomii nagadadha. Iskii waan agaxamimee loomii birrii loomii irra darbee usii ilaalaa dasi ayyariin deema maal jedhee gaxamee fi birrii kofuudhee deema. Mee beekta walaloo sana? Walalichaan argaa badeera. Kan biraa beekta walaloo beektu qabdaa? Ammoo nan beeka garuu ofiima gonka gaxamee. Mee tokko nuu jedhame? Walaloo akkamii kan maalii? Kanuma barbaadde. Isin filadhaa gafee dhiyyeessa. Waan haadhaa kan ibsu qabdaa? Haadha koo guddoo koo sumaan sin jaalladhaa. Anaan kan na baattee naanna guddistee soo sumaan sin yaadadhaa. Maallaqa ati baastee kana walitti qabee sumaan ittiin si yaadadhaa. Haadha koo yoomiyyuu akkam nagaa jirtaa jedheen si gaafadhaa. Utuu ati duuteyyuu akkamittiin jedhee sin irraanfadhaa. Okay, erga si hoggaa akkam taate erga barachuu jalqabdee amma mana kiraayii fa'aa ofii keetii kaffalattee of dandeessee jiraatta jedhan. Barandaan bulee daftarri koo suuqii wayii jira. Suuqicha keessa kaawwadhe achi suuqii kaawwadhe ganama deeme suuqicha fudhadhee ganama tamaarii gaafa deemu ukaan ijoollee mitiiti. Zabanyaan iyyuu hin jiru. Gaafa deemu sana jechuudha. Mana barumsaa yeroo itti deemu. 12tti ka'a. Achi mantaa oolee achi ijoolleen hojii mana isaanii barreeffatanii gaafa isaan fixanii an kilaasuma keessatti nafa. Achuma bulta? Atuun akkas jedhu baradhe. Amma kutaa meeqa barattaate? 5tti hin darbe. Atoo Raajoo? Anis 5 Kutaa 5 kutaan keessa kutaa tokko barattu? Nuuni ijoollummaa keenyaan kutaa 0 mana barumsaa gargaarsoo ture. Innis achuma gaafa inni baratu innis achuma agaasnee wal barre. Achumatti wal beektu. Gareen keessan nama meeqa qabamu? Gareen keenya nama 7dha. Nama 7. Okay, maal fa'aa hojjettu amma gareedha? Nuuni aartii kan ta'e hunda hojjannaa. Sirbaa shubbisas ni hojjannaa. Barreessuu walaloos barreessuu. Shubbisa afaanis barreessuu. Diraamaas waan akkasii aartii makantee hin dandeenya. Jechuun aartii cimsuu dandeenya. Aartii makantee cimsuudha yaadi kee. Gara fuulduraatti maal ta'uu barbaadda? Ani gara fuulduraatti aartii keessa hojjechuu. Aartii keessa hojjechuu barbaadda? Hojii aartii fi barumsas nan baradha. Sana booda karaa barumsi naa fide teekinooloojiidhaanis maaliinis hojjechuun barbaada. Guddachuu barbaada. Abdii atoo? Ani jalqaba irratti barumsa lammaffaa irratti immoo aartii guddisuu. Aartii guddisuu barbaada. Aartii kan shubbisaati moo kan diraamaati moo kamiin gara kamitti hirmaachuu barbaada? Kamiin caala dandeessa? Shubbisuu dandeessa moo diraamaa hojjechuu caala dandeessa? Shubbisa. Shubbisa dandeessa. Shubbisa godinaalee adda addaan dandeessa sirrii. Kan biyya kana alaa hin dandeessa kan faranjii daansii hin dandeessu? Maaliif? Hin shaakalleessa? Shaakalle. Raajoon hin dandeessa natti fakkaata. Maal fa'aa dandeessate? Waan baay'ee miti. Wantuma cennoo ishee qabadde. Afrikaa fa'aa dandeessa. Viidiyoo kee tiktookii irratti ilaalaan ture. Kan isin Afrikaatiin hojjettan. Amma immoo tiktookii irratti baay'ee beekamtaniittu. Maqaa qabdu immoo maqaa ittiin tiktookii irratti baatan. Gareen keessan maqaa qabaa? Maal jedha? Amy King. Amy King. Maqaan keessan Amy King jedhama. Okay. Amma ijoolleen akka keessanii ijoolleen Afrikaa fa'aa Masaka Children's fa'aa jedhamanii gara biyya alaa fa'aa dhaqanii dorgommii adda addaa American Got Talent irratti fa'aa hirmaatanii jiru. Gara fuulduraatti waan akkasii fa'aa deemtanii hirmaachuun barbaaddu? Beektu argitanii beektu ijoollee? Waan kana hirmaachuu tuun ta'in caalleerra ni amanuu mala. Hirmaanneerraa caalleerra dheedhee nama maafi inuma deemne abdiidhaan yoo deemne malee wayin mooraalii tokko yoo qabattee deemte malee akkasittiin hin cima yoo carraa ta'e jennaan borii akkuma tammeettee carraa kee yoo ta'e deemta. Malee namni tokko garuu iddoo yaade gahuudhaaf maal gochuu qaba jettee yaaddatte? Yaada bakka moo'eera deemeera jettee yoo yaadde akkuma yaadde moo'eera deemeera. Darbeera jettee yoo yaadde bakka sana geessa.
akkasitti. Ati amma maatii kee wajjin manatti deebiteetta miti reema? Maatii kee wajjin jiraachaa jirti? Maatii koofiyyuu waan gaarii. Waan gaarii gochaa jirti? Kanaaf amalanni durii ijoollee ala bulanii wajjiniin raawwachaa turtan hundumtuu hafeerama? Hafeera amma nurraa hafee magaalaa Naqamtee keessatti koondominiyeemii jira. Koondominiyeemii kumsaa jedhamu. Achi deemnee wayyaayyuu fuunee ijoollee fi laanneerra. Ijoollee harka qalleeyyiidha. Ijoollee bakkee bulanii fi suusii isaaniirraas dhiisaa inni gorsaarra amma danda'amutti asumadha. Baay'ee gaarii. Yeroo daandii irra bulaa turte waan addaa mudannoo nama gaddisiisu fa'aa si mudatee jira maaltu si mudate? Waan nama kolfisiisus godhee beekan mudannoo. Tole. Qanii tokko nama wajjin deemne nama sadii moo lama taanee deemne achi mana nyaataa keessa galle. Achi nan kaffalan jedheen. Ati? Achi buddeenichi dhufe nyaanne nan quufe. Quufe qoy harka koonni qadheedhee chumarraan culluqee. Tokko immoo saayikilii nyaadhu dhugu uffatatti hin bitadhu jedhee saayikilii wayii bitadhee hin ture. Ati moo? Nyaadhu dhugu jettee saayikilii bitadhe? Amma jira saayikiliin kee? Hin jiru. Saayikilicha bitadhee achi barri mana uffata aadaa kush kan jedhamu jira. Achirra dhaabee ol galee nama dubbisuun deema. Ol galee nama dubbisuu deema gaafa gadi ba'u saayikiliin hin jiru. As ilaalee achi ilaalee gaafa gadi wayyoo jedha. Dhaabbadhee iyyennaan achi inni tokko chikoosee lama fuudhee dhufee naalaatti saayikilii. Isuma beekama si jalaa fuudha jechuudha. Kanaaf ijoollee akka keetiif maal dhaamtame warra quufee daandiitti ba'u malee jedhee rakkoo adda addaa arguudhaaf jedhuu fi dhaamsa akkamii dhaamtaaf warra amma ta'anii si daawwataniif? Rakkinumadhaan daandiitti bu'u jechuun rakkinumadhaan maafi poolisiin dhufee sidhaa qorra sana keessa gubattaa maal nyaattaa suusii keessa galtaa umurii kee fixxaa ofumaadha. Kun wanta faayidaa qabu hin jiru. Warra akkas ta'uuf yaada qabdanii dhiisaan isiniin jedha. Iddooma jirtanitti obsaan ta'uudha. Maatii keessaniif ajajamtanii, maatii keessan jaallattanii, maatii keessanii wajjin jiraachuu qabdu jette. Abdii atoo? Anas kana. Maal jettan? Maal argite rakkoo akkamii jira akka ijoolleen daandiitti hin baane maatiif hoo maal dhaamta? Amma fakkeenyaaf maatiin akka kee rakkoo maatiitiin gadi baatee maal dhaamsa akkamii qabda ijoolleedhaaf maatiidha? Akka isaan mana gadi hin baane akka isaan qo'atanii tokkoffaa ba'anii fa'aa sadarkaatiin ol deemanii waan adda addaa akka isaan hin barre suusii kan barre attummaa fa'aa. Suusii bartee turteeti? Ammoo? Raajoon? An bareen ture. Suusii akkamii fa'aa barteeta? Suusii sigaara. Hin xuuxxa turte sigaara? Guyyaatti hammam fa'aa xuuxxa turte? Guyyaatti 4-5 tuuta. Sigaara 4-5? Amma dhiisteetta sana? Dhiiseera. Tasumatti deebi'uufis yaadan qabdu? Kutameera. Citeera? Citeera. Kana booddee gara barnootaati? Ayyee. Kana booddee gara aartii guddisuuti? Ayyee. Amma egaa tiktok irratti erga bebbeekamtanii namni naannoo keessanii fa'aa gaafa isin argu maal isiniin jedha? Maaltu isinitti dhaga'ama isin immoo? Durii namni naannoo maalum jedha? Nama nuuf durii birrii nuu laatutu Raajoo maanni misaan nyaanne maanni waan aadaa dhuga sobee mana bukkee darbuu fedheeradha. Akka inni naalaachuu majibbee Raajoo maanni atoofee masiina naadadhu. Birrii amma naaladhu jedha. Akkasuma edena bukkee darbaa isheenis akkasuma taati kara biraamoo namni karaa irratti fa'aa yeroo isin argan maal isiniin jedhanii beeku? Namni naannoo maal jedha? Gara tiktokii rakkinas qaba waan akkasii. Haadha koodhaanii haadhi koo gabaa oltee dhufaarti. Sana booda baga gammaddeeruun maaltu ta'ennaan wayyoo manni keessan 100,000 isinii laataniiru manni keessan sunoo fooqii ta'uufidha. Kunoo safaranii deeman jedhanii akkamina mana keessan kadhataniiru bakka baga gammaddaneeran.
Eebba manichaa moo nu waamaa jedhan. Maalidhaa maannee itti Isuma sin TikTok irratti beektamtan argamu. haadhi koo gaafa dhuftee na gaafattu ani mootiin nime. Namni har'as akkas naan jedhettee borrii isaa isin jedhanii amanuu ditti. Amma immoo abbaan koodhaanis akkas jedhanii achiitii dhuma jalatti miti akkas deema asirra deemanii isaanis dhagaanii namnis jechuma nama isaadhaan deema kana. Daansii faas baay'ee dandeessu miti amma daansii gosa adda addaa dandeessu. Shubbisa jechuun godina hunda Oromiyaa keessa jiranii shaakaluma. Kan godina maal fa'aa beektamu? Kan godina kamii fa'aa beektamu? Jimmaa fa'aa beektamu. Kan biraa? Gara biraa immoo Wallaggaa, Shawaa, Arsii, Baalee. Beekta kana hundumaa? Harariinis. Hararis shaggooyyes taphate? Okay. Atoo Abdii? Wallaggaa, Shawaa, Jimmaa, Harargee. Beekta? Shaggooyyee beekta sirriitti? Leenjisaan keessanii fi abbaan keessan lammaffaan Amaanueelas jira. Amaanueeliin immoo affeerree isarraa immoo waan muuxannoo ijoollee kana wajjiniin dabarsaa jiranii fi akkamitti akka ijoollee kana gargaaraa jiru waan muraasa dhageenya turti gaarii. Amaanuel bagana gaan dhufte? Bagana gaan nuyi Raajaan fa'aa Abdiin fa'aa egaa leenjisaan keenyaa fi abbaan keenya lammataa isa siin jedhaniiru. Ijoollee kana akkamittiin walitti qabuu jalqabde yaada kana akkamittiin yaadde sarara yoo nu jalqabde? Jalqaba irratti durumaan kaasanii daa'imman irratti hojjechuu baay'een barbaada. Keessumattuu daa'imman chaalenjii adda addaa umurii isaaniitu maliinii fi jireenya wajjin qabsoo adda addaa godhanii daa'immooliin karaa irratti kufanii isaaniin kaasuun hawwii koo ture. Itti dabalaan immoo ijoollee naannoo kootti dhalatanii guddatan hundi isaanii yeroo baay'inaan argaanii rakkina isaan keessa darbanii haala isaan ittiin deeman yeroo ilaaluu fi tarii karuma sooshaal miidiyaa kana fayyadamnee jireenya isaanii bakka tokko ol butuu dandeenya jedhuuni yaadeen eegalee sana booddee immoo wanti jiru gaarii ture odeensii gaarii argatanii kanarra ga'aniiru. Ijoolleen kun ijoollee meeqa amma kanatti walitti qabdee? Amma ijoollee torbadha kan jiranii ijoolleen 5 Naqamtee jiru. Ijoollee qaxaleewwan isaanis. Warra achitti hafes qaxaleewwan. Baay'ee. Saampiliimattu dhufe jechuudha namni. Amma saampilii dhufee. Maal fa'aarratti leenjista baay'inaan? Amma irratti kan normaalii kan irratti hojjechiisanii jiru diraamaa akka hojjetanii shubbisa adda addaa sirboota duddurii kan irraanfatamanii akka isaan uummata kana yaadachiisanii fi tiktookii fayyadamnee sirboota duddurii kana uummatas yaadachiisaa haala nama bohaarsuuni agarsiisaa jiru jechuudha ijoolleen kun. Viidiyoo isaanii TikTok irraa viidiyoowwan TikTok irratti ilaallu baay'een isaanii shubbisa baay'ee nama hawwatuu fi shubbisa bareedaa adda addaati kan isaanii shubbisanii akkasumas immoo ijoolleen seenaa wal fakkaataa qabanii fi akkasumas immoo akkuma isaanii kan immoo ijoolleen daandii irra turan kan amma jireenya kan biraa irratti ce'aa jiran maasaa ka Afrikaa jedhaman fa'aa jiru ijoollee kana fa'aa beektu waan isaan irraa qoratanii akka isaanitti ijoollee kana leenjisuudhaaf waan gootan fa'aa jira. Ijoollee kana yeroo baay'ee nan ilaala. TikTokii isaanii nan ilaala, YouTube isaanii nan ilaala. Ijoolleen sunis ijoollee chaalenjii cimaa keessa darbanii addunyaatti kan beekamanna. Isaan yeroo baay'ee kan inni isheetti godhuun ijoollee kana kan ittiin jajjabeessu viidiyoo sana agarsiisanii dura kana turanii amma immoo kanarra ga'aniiru. Sin keessa sinerjiin sun jira. Jechuun ijoollee kana keessa wanti jiru baay'ee guddaadha. Takkaatti immoo wanti numtu haalli siin mijatu waa baay'een jira milkaa'inatti deemuu fi ijoollee gatii ta'anii fi waan dubbattee amansiistu miti. Yoo arganna kan isaan amanan gatii ta'ee fi viidiyoo sana yeroo baay'ee fayyadama. Akka warra kanaatti akka hojjettaniin barbaada. Bakka warri kun ga'an darbitanii bakka kana geessanii
uummata Oromoo akkasiin arguun barbaada jedheeni yeroo baay'ee kan jajjabeessuu nan ilaalaan ijoollee Amma immoo ammas viidiyoolee adda addaa TikTok irratti isaan hojjetan hundi gaafa laallu viidiyoowwan diraamaawwan adda addaa fa'aa of keessaa qabanii diraamaa hedduu babbareedaa hojjechaa jiru. Amma gara diraamaa fa'aatti gara koomedii fa'aa waan akkasitti hojjechuudhaaf yaadan qabdanii? Yaada qabna, yaada gurguddaadha kan qabnu. Siitkoomii adda addaa barreesseera. Kan waraabees jira, kan lamaan tokko kan waraabe jira. Garuu daa'immootadha barumsi gatii jiruu fi PCD baay'ee waraabnee as ba'uudha kan inni hin barbaanne. Ijoolleen kun aartii irratti baay'ee bakka guddaa akka isaan gahan abdiin qaba. Dandeettii adda addaa qabu. Akka albuuda Afrikaa keessa jiru. Albuuda Afrikaa keessa jiru jiraachuu isaa beekna malee. Maal akka qabuun beekna. Wayii baajata dhabameedha. Wayii immoo meeshaan dhabameedha. Waan adda addaaf jecha jira jedhamee Afrikaa keessa albuuda baay'ee jira inni garuu kan ba'ee argamu immoo xiqqoodha. Akka kanaadha laayifiin isaanii. Yoo nuun bakka ijoolleen kun deeggaramanii jajjabeessinee dandeettii isaanii kana gara inkaamiitti jijjiirree fi akka isaan barumsa isaanii cinatti hojii aartii hojjechaa inkaamii adda addaa argatanii piroomooshinii adda addaa akka hojjetanii diraamaa adda addaa hojjetanii galii akka argatan kan hin barbaadu gatii ta'ee fi pilaanii keenya keessa sirriitti jiraachuudha. TikTok irrattis hordoftoota baay'ee qabdu amma. Hordoftoota hedduu argamu. Gara 200tti dhiyaatu qabdu natti fakkaata. 230 galeera. 230. Baay'ee guddaa deemtanitti. Bara kanatti itti aanu kan ammoo meeqa fa'aa seenuu barbaaddu? Maal fa'aa gochuu barbaaddu? Karoorri keessan gurguddaan maal? Amma baay'een deemna. Amma hordoftoota kana kan arganne ji'a 2 gidduuttidha. Normaaliin hojii ijaarsaadha kan hin hojjedhu. Ganna sana. Ati injiinara? Injiinara ta'e. Fedhiidhaan hojjechiifta jechuudha ijoollee. Fedhiidhaan ganna sanaan firiin ture baay'ee hojiin dhaabbatee ture. Ji'a 2 gidduutti hordoftoota 230 erga argataniiti. Ijoollee kana immoo akka hojiitti hojjechiisnee deeggarree walitti qabnee jabeessinee naani hojii baay'ee Oromiyaa boonsuu, uummata Oromoo boonsuu danda'u addunyaatti agarsiisuu dandeenya. Hordoftoota hedduu. Uummata Oromoo irraa warra isin daawwatu irraa hordoftoota gammadaa shoo irraa abbootii qabeenyaa irraa warra miidiyaa irraa gargaarsa akkamii barbaadu? Maalirraa eegdu? Ammarra kan hin feenu ijoolleen kun eessaa kaanii akka as ga'anii namoonni tiiktookii keenya hordoftan sirriitti beektu. Bakka kana ga'uun isaanii akka salphaatti miti chaalenjii adda addaa keessa darbanidha. Ammas wanti kun akka dudduubatti hin deebinee fi akka ijoollee kana luuziin goonee fi kallattii adda addaan jajjabeessinu hojiilee adda addaa fi artistoota Oromoo fi daayireektarootaa fi namoota aartii keessa jiran hunda isaanii fi ijoollee kanaaf carraa hojii akka uumamuuf hin barbaada. Gargaarsa caalaatti carraa hojiidha kan barbaadan ijoolleen kun gatii ta'ee fi carraa hojiin banamee fi akka isaan hojjetanii dandeettii isaanii kana mul'isan gaafadha jechuudha. Torban kan immoo fuula feesbuukii Dr. Naafee Argeetu irraa akkuma argine gargaarsi qarshii 100 taasifamee fi jira ijoollee kanaaf. Gargaarsa akkasii jabaatee itti fufuu qaba ijoolleen kun gargaaramuutu irra jiraata. Kana caalaatti maallaqa yoo argatan immoo maallaqa argatan sanaan hojiilee adda addaa akka isaan hojjetan abdanna. Gargaarsi godhameera obboleessa keenya Naatinaayil jedhamu tokkotu mucaa gargaare. Qarshii sanaanis waan tokko guutuu fi waadaa seenneerraa fi waan jajjabeessina gaafa namoonni akkas jajjabeessan ijoollee faamilee ta'a. Gargaarsa dhaabbataas waan hin qabnee fi waan galii irraa argatan waan hin qabnee fi waan akkasii gaafamamu baay'ee nutti tola. Viidichas akka carraa waraabnee viidichis bu'aa nu fidee akkasitti argatanii jiru. Namatti tola jajjabeessan kana caalaan jedha. Kabajamtoota daawwattoota keenya amma immoo Raajaa fi Abdiin uffata isaanii jijjiirratanii wallee aadaa shubbisa aadaa bareedaa nutti agarsiisuuf jedhu akka isa daawwatan kabaja olaanaan isin affeera.
Kabajamtoota daawwattoota keenya turtii nuti atileetii Lammeechaa Girmaa akkasumas obboleessa isaa wajjin taasifne akkasumas immoo ijoollee Amy King jedhaman magaalaa Naqamtee irraa dhufan Raajaa fi Abdii akkasumas immoo leenjisaa isaanii Amaanu'eel wajjin kan guyyaa kana torban kana taasifne kana fakkaatu ture. Egaa waan hedduu akka irraa barattan waan hedduu akka itti bohaartan homaa shakkii tokko hin qabnu torban immoo keessummaa biraa qabannee isiniif dhiyaachuudhaaf waadaa kan isiniif seennu ta'a hanga xumura qophii keenyatti waan waliin turtaniif ulfaadhaa isiniin jecha nama torbaniin waa taasisu nagaatti.